aantuuf of qopheesse. Maanguddoo teenya fixan kunoo arrii waan gaara ciisaa, hawwatii teenya fixan kunoo harmee waan gaara ciisaa, qeerroo teenya fixan kunoo filaa waan gaara ciisaa, shamarran teenya fixan kunoo callee waan gaara ciisaa, kana fa'a garaana ciisaa yoomiin rafee gacciisaa jedhanii. Aanole lafa misaa, lafa quufaa, lafa aananii tahuu dubartoonni Arsii itti moggaasan. Aanole Arsiin bara 1881 hanga 1886tti meeshaalee waraanaa aadaa kanneen akka cokoo fi xilootiin lolee gootummaa isaa diinatti agarsiiseera. Humna nafxanyaa keessaayis hedduu ajjeesee dirretti hambisee jira. Arsiin lola guyyaa tokkoo qofaan diina isaa 700 akka ajjeesee seenaan galmeesseera. Nafxanyaan Arsii keessaa nama Biitee Billaatuu jedhamu bitatee akka araaraa fakkeessee Arsiin akka wal gahu godhe ardaa Aanoleetti. Ergasii gara harka mirgaa harma mirgaa muruu, dhiirtis akka hin horre qaama hormaataa dhiiraa kolaase. Egaa as dhufeetiin nama booji'ee gara sabasabeetiin jedhe golbinna kana ciibsee zabii itti godhee golbinna kana ciibsee bakkeen amma teennu kun moonallee ijaarsallee haxirii qaba karra asiin seensisee nama tokkoon fidee karra asiin seensisee nama immoo nama harka muru bakka kana kaayee asirratti muran tokkoon fidanii raawwatanii muran yoo muran ka murame asiin ol baasan harka immoo kuroo qilxuu ni agartanii achitti waaccuu wayii moofa'a duraan moofa'a qilxuu san jalatti moofaan achii jige waaccuu kana irratti fannisa waaccuu san muhuu dhaqqam moofatu achii jige qilxuun kun mooftee raawwateet moofaan waaccuu sun jige waaccuu san irratti fannisa harma akkana irratti waan akkanaa hojjetanii garuu namni muramellee addaan maqaa qabaa. Seerri Minilik immoo nurratti Oromoo irratti hojjetellee waan nama boochisuu. Dubartiin aadaa keessatti kabajamtu yoo waraanni dhalate jidduu yoo seentee lolli ni dhaabata. Nafxanyaan dubartii kabaja qabdu kabajaa dhoowwe Aanol irratti. Eessattuu addunyaa keessatti akka Oromootitti dubartiin kabajamtuudha. Haadha namaati, haadha warra namaati, obboleettii namaati. Lolli lamaanuu lolee namni lolli jedhee yoo dubartiin jidduu seente dubartiin hin tuqamtu. Lolli addaan gala. Akkuma naannootitti biyyi tokko gosti tokko yoo wal lole dubartii jidduu seenaa hin kabajanii sanirra walitti hin dabran. Akka kabajaata qabdu san harmi isii muramuun harmi dubartii muramuun dubartiin ajjeefamuun gadda guddaadha. Gadda guddaan nu dhagaama. Beektonni gootonni ummanni Oromoo qabu kabakka maratti beekaman kanarratti harki isaanii ciramee lubbuun isaanii bahuun daa'imni lubbuun bahuun jaarsa lubbuun bahuun nama gaddisiisa. Erga nama hedduu qaama muranii booda dabareen yookaan taraan harka muramuu nama gishaa bushee jedhamu geette. Harka bitaa malee mirga jala qabuu dide gishaa bushee kan harka murus mirga malee dide. Muranii daanga yoo ga'aniitiin hin jedhan namni tokko gishaa bushee ka jedhamu maayirratti harka muruufi yoo fidan harka mirgaa qabii jedhaniin harka mirgaa kana qabii jennaan kunuu harkuma kiyya nafuma kiyya maal mirgarraa gootaniti kana murii jedhaan itti deddeebi'an dadhabanii hifateetiin hin jennaan kanuma qabi kaa jedhee inni kana muruuf yoo ta'u kanaan dhayeetiin namicha achitti ajjeese. Eega namichi kun du'een booda lolli ummanni asitti sabasabame jimlaan cafacafame. Aanol hardhaa bakka namni hedduun boolla takkatti awwaalame kanneen maanguddoonni biyyaa beekan lafti gabbattee dhokataa jiraatus hambaan kanneen akka tahe himamee jira. Arsiin nama jabaa mataa waraanaa yookaan akka qaalluutti ilaalamu tokko dhabe lola Aanolee irratti waraana Minilikiin booji'ame. Roobaa Abdii jedhama.
roobaan ilma hin qabu du'ee reeffa isaa hin agarre yaadannoo isaatiif Arsiin soodduu dhaabe asitti. Ana obsa isaati ilma inni hin qabu nama soodduu isaa dhaabatu hin qabu obsa isaa waaqallee asitti kadhannaa obsa isaallee soodduu hin dhaabnaa fi jedhanii manguddoonni soodduu kana dhaaban. Mukni ejersaa kana malee naannoo kana hin jiru. Kuni ejersa roobaa abdiiti. Roobaa abdii ijoollummaatti jala ta'a. Ejersa roobaa abdii namuu hin tuqu kaleessallee hardhallee. Ejersi kun mikinyaanni inni dhaabatuuf masaratallee ardaan kun karoobaa waan ta'eef roobaan teessuma roobaattu asi masarata isa. Teessuma isaattu asi. Yoo manaa ba'u yoo immoo qe'ee isaati teessuma isaati ejersi kun yoo san xiqqiyyu isaati isa jala taa'a rooba. Mikinyaata inni isa jala taa'uuf ejersa kanallee akka waaqaatitti sodaatanii wayyanii suwaaka takka irraan muran akka arri aayeetiin dulloome kunoo laala ija keessanii. Namni tokko dubartillee hin sodaatti, dhiirtillee hin sodaatti, unkani shatte maasii muratuun soda abboota keenyarratti. Arsiin lola humnoota Minilik wajjin wal loleen aanol irratti cabus lola waggoota 7 loleen waraana Minilik miidhee jira. Miidhaa guddaatu irra ga'e. Kun isa dhumaa tamala malataniitiin jedhan malee achiin duratti fakkeenyaaf doddota irratti waraanni isaa yoo dhufu waraanni isaallee kopheen qabu yoo san miilan. Qummuuddoo ka jedhamtu jira qoreen. Kenna namni Arsii irra fiiga akka itti irra fiigu ofirraa xaragaatiin irra fiiga. Isaan yoo dheessan hin waraanti. Isii buqqifadha yoo jedheetiin hin jedhe harka waraanti. Harkarraa hin jedha yoo jedhe arraba waraanti. Kana yoo isaan kana jedhan dhaqqabee raawwatee cokoo waraanee oggeedhaan waraanee sahaabe wanta yoo arge ol ka'eetiin akka isaan dheessan godha. Karaa biraatiin immoo nugusichi gaararra ture. Ilaalaa laalayyuu waraanni isaa injifatamee dhumee